Guyyaa tokkoon kutaa kana keessatti dabarsuun doolaara 10,000 kenna. Asitti akkuma argitan doolaara miliyoona tokko kaashiidhaan jiran. Kanaaf as guyyoota 100 turuu yoo danda'e doolaara miliyoona tokko mo'achuu hin danda'a jechuudha. Sa'aatii kamiinuu dorgommii kana dankutu yoo barbaadde batanii ekistiyoo kana ta'uu qabda jechuudha. Naaf galee ta'e barbaadda hin barbaadu. Akka kanammaa salphaa hin ta'u. Amma balbala kana hin cufnaa. Carraa gaarii. Kanaaf bakkeen kun mana kiyyaa ammaan booda jechuudha. Haala nama ajaa'ibuun mana kiraa kaffalurra anaaf doolaara 10,000 kaffalamaa jedha. Kunimmoo anaaf baay'ee salphaadha. Meechitti. Amma sa'aatii diiskiti jechuudha. Ibsaan taphachuu isa maaloo. Jooshiin bakkee kana turu baay'ee salphaatti fakkaate ture. Hagam ulfaataa akka ta'e immoo waan hubate natti fakkaatu. Bakkee kana halkan koo jalqabaa dabarseen jira. Ganamaan gara ispoortiitti ganamumaan deeme jechuudha. Ciree muraasa nan hojjedha. Joosh akkam nagaa bulte. Amma bakkee kana seentee amma sa'aatii 24 guuttee jirta. Haa ta'u malee wanti hin beekne tokko gaafa dhufee doolaara 10,000 guyyaadhaan siif kennu meeshaa 0 keessaa miita tokko naqamee ta'a jechuudha. Sakandii waan qabda murteessuuf 8 3 2 dhaba maashinii asitiin kana fudhadha. Kiristaanaan maal gochaa qabdan hin beektu. Maal taate? Meeshaa iskiriimiitti hojjetan kaafnee jira jechuudha. Kana jechuun meeshaa 24 fakkaata gaafa jechuudha. Turtii gaarii siif haa ta'u amma deemaa jira. Deemi galatoo. Filannoon amma inni naaf dhiyeesse wanta baay'ee waan jijjiiru natti fakkaata jechuudha. Maal filuu akkan qabu naaf galuu baachuu danda'a. Asitti footoon jira, asitti garuu meeshaan muuziqaan jira jechuudha. Wantoota baay'eetu jira, wantoota yeroo kootti dabarsu. Kanaaf amma karoora baafachuun qaba jechuudha. Meeshota kam dursee akkan kennuu qabuu fi meeshaa asitti hambifachuu qabu kam akka ta'e beekuun qaba jechuudha. Dafi kompiitara kee irraa ka'e. Maaliif darbatte maallaqicha? Amma meeshaa tokko nuuf kennu. Meeshaa kana isiniif kennaarra. Wanta dabalataa kennuun barbaadda? Maaliif siif kenne maal naaf fedhe taanaaf hooma? Akkas taanummaa siif hin kennu. Kunoo doolaarri 10,000 kan biraa. Ammas meeshaa hin barbaada. Kunoo kana siif qopheesseen jira jii. Kan itti aanu meeshaa akkamii waan nu kennutti fakkaata. Amma kan itti aanu moo whiteboardiin kennaafissa. Sababni isaati gurguddaa irratti barreessuu hin danda'a jechuudha. Naayisee deemeera. Jooshuwaan asitti irra caalaa akka toluuf nyaata tolchitu qopheesseef hin jira jechuudha. Nyaata barbaade qopheessuuf hin dandeessu. Kun baay'ee ajaa'iba. Kanan yaalame. Guyyaa arfaffaa. Kottaa fidaa maallaqicha gaman. Maallaqni irraa siif kennamee jira. Garuu amma doolaara 5,000 siifaniidha. Akka kaarli meeshaa siif dhiyoo adda. 3 2 1 kaarli waliin galee jira. Kan kaffilu kana footoo maatii kana jechuudha. Kaarli maal godhaa? Ana irratti lottee jechuudha. Maal akka deessin agarsiisa. I have to go film a video on sharks, so Carl's gonna take care of you tomorrow. Is there literally anyone else in the universe that can? No. So I'm in charge. You're screwed. It's not gonna fit in the hot tub. It's not gonna. Kaarli taa'e malee. Bakka hundumaa bishaan nan godha. Kaarli taa'e. No, Carl, I'm getting the flamethrower. No, keep the marker. Kana marka na rukkubsite. So I'm getting rid of the drums. Meeshaan har'a baasu dhibbee kana jechuudha. Kanaaf xiqqoo wanti qabadha. Natti fakkaataa kun sochii koorra kanamaaf baay'ee naagaadha jechuudha. Meeshaa kana cabsiteerta jechuudha. Kunis bakka kana gaafa turtu fayyaa kee akka dhabaa jirtu akkan shakku na godhaara. Garuu inni hin beekne malee gitaara inni qabirratti cheekii jira jechuudha. Gitaara san akka kennuuf fayyame doolaara 100 kan hin dhabaa jechuudha. Jooshiin kutaan jooshii xiqqoo waan nama jibbisiisuuf garee wayii seenee reessaa qulqulleessuuf jira jechuudha. Kun hundumtuu yoo hojjetamu garuu inni hirriba isaatiin kaasa. Har'a guyyaa 8ffaa ta'eef jira. Inni immoo hirriba isaa rafee jira. Sa'aatii baay'ee rafee dabarsa. Waan baay'ee nama jibbisiisuuf. Joosh kai. Kunoo doolaara 10,000 siif finne jechuudha. Meeshaan har'a fo'annoo maali jechuudha. Meeshaa ibiddatti bobeessessa. Tole haga har'aatti wanti nu yaadne kan biraan jiru garuu karuma kanaan itti fufna dorgommicha. Duratti kannaan jette wajjin wanti jiru tokko illee hin jiru. Maali wajjin? Joosh. Chris. Maayikii amma kan siquu hin dandeessu. Haalli isaa maal akka ta'e agarsiisni. Samii gurraacha malee homaas agarsiisuu hin danda'u. Amma haala halkan jechuudha. Guutummaan guutuutti sa'aatiin akkamitti akka hojjetu na harka badaa jira. Achitti argiteerta?
If Nolan spends the Nolan next sa'aatii 24 24 akkas turu yoo qayyamte doolaara 10,000 argatta jechuudha. No, just him. So Mala kanan argadha. ready to Oo, start. isa qofatu argata. Qophiidhaan dorgommicha jalqabuuf ayyanas nan tursiisa. Tokko lama sadi. You shouldn't have gotten rid of the Oo, kanan rukutu faana ol qixa deemu qabda nan beeka. Alright, I'm done. I'm going home. Oo, bakka deemu fantaama loon. Amma nagattee deemuu qabda. Amma nagattee deemuu qabda. Bit of battery left on it. They won't open the doors. Kanaan caalaas turuu hin danda'u. There's another wall. Dunk contest. Oo, girgiddaan kun baay'ee jabaa. Just two dudes in a hot tub. Boys, there's Namoota another digit. maallaqicha qabee dhufeen jira. Do you even know what that means? No. Can I just say whatever I want and you guys just don't question it? Yes. Yes. To celebrate 10 Guyyaa akkoo anas turuun keessa babeeffate keekii guddaa kana fakkaatu siif kenneef jira jechuudha. Oo, hammam gaa namoota kufaa jira. Oo, wanta hundumaa jabaatee ilaalaan jira. Maaliif dhaabattee nu ilaalta? Nyaadhu malee. Oh my god, it's incredible. Oo, Enjoy your $10,000 keekii kan kee nyaadhu bakka nagaan turu, jiimii nagaan turu. Today, I'm now at $115,000. Amma doolaara 1,500 nageen jira jechuudha. Staying here. Turtii koo kaleessa noolaaliin baay'een galateeffadha jechuudha. Doolaara 10,000 dabalataa kan argadhu naa godhee jira jechuudha. Joosh akkam viidiyoo waraabuuf bakka biraa waan deemneef si bira oofuu hin dandeenye. Haa ta'u malee ammas doolaara 10,000 siif kennaa jechuudha. Darbadhaafi. Oo kana malee meeshaan akka barbaaddoo jiraate karaa balbalaatiin nuuf darbaru. Kana fudhaa namoota. Jooshiin ammatti ogummaan itti dhaga'amaa jira. Guyyaa hundumaa gaafa dubbannu waa'ee maatii isaa dubbataa jechuudha. Guyyaadhaan bakkee kana saaxiniif waa Jooshiif gaafa keessuun amma xiqqaan nafe jechuudha. Amma filannoo tokko qabda jechuudha. Doolaara 10,000 isaan akkuma yeroo duraanii siif kennaa jechuudha. Garuu maatii kan kee keessaa immoo namni tokko fennaa doolaara 5 qofan argata jechuudha. Eesh tole doolaara 5,000 nagaa. Toluma akkuma waadaa siif galu. Put that down. I don't care. They look so happy. Baay'ee waan gammadan namatti fakkaata. Guyyaa 12 nama waliin agarree maatii isaa faana. Without seeing each other in our entire 6-year relationship. Also, I forgot to mention Wantiin odoo dubbatiin irraa fadhi tokko hin jiru. Qabdan daqiiqaa koon qofaadha. Daqiiqaa 3 waan fayyadamtaniif kan isin hafe daqiiqaa 7dha jechuudha. You're doing okay out there. I'm gonna be doing fine in here. It's kind of like surreal that you're even here right now. I hate to ruin the moment. Sa'aatiin isaanitti tuqramee jira. 10 minutes. Ba'uu sirraa eegama. Deaf now. Love you, bye. I don't know if Wanti kun akka nama fayyadu haa ta'u akka kan nama mi'u hanga ammaatti naaf hin galle. Guyyaa koo sadaffaatti Jooshiin chaalarii faana wanta qabsiise jaalatee jira jechuudha. Asitti doolaara guyyaa koo kan turootaa doolaara 10,000 siif kan kenna jechuudha. Kana jechuun ammas doolaarri 10,000 dabalataa siif kennama jechuudha. Kana qabe ammaan booda garuu eenyutu yoo qabsiisan hin galchuudha. Wanta tokko kanaaf bootaa nan barbaada jechuudha. Doolaara 20,000 kana fudhattanii meeshaa tokko naaf fiddu. Dhugaa keedha namoota kana walii amantee maallaqa isaaniitti kennuuf akkasiif bitan hin amanu garuu on a real note, filannoo biraan qabu. I've wanted to propose to Kenna for years now. Being trapped in here has made me realize how valuable time is, and I'm just done waiting. Kirisii fi chaalariin waan Joosiin barbaade bitaniif jiru jechuudha. That's insane. Bits aside, this is Oo exactly kun what I want. kallattiidhaan meeshaan barbaadudha. Galatooma. But to be honest, Josh has now made 160 Jooshiin amma doolaara 1,160 ol hojjetee jira jechuudha. Meeshaa 9 qofatu naaf hafe as keessatti jechuudha. Oo kan itti aanu meeshaa akkamii akkan kennu naaf wanti hin beeku tokko illee hin jiru. oh my god. Oh no! Oh no! No! It's gonna be the treadmill. Amma kan fudhatan meeshaa kanaadha jechuudha. A little bit. Amma dorgommii kana keessaa otoo hin bahe doolaara 1,190 qaba dhibuu hin danda'a jechuudha. Incredibly difficult. It's honestly like the Amma irratti dhugaa dubbachuuf I feel baay'ee dhukkubaara. doctor checked me out today. Duratti dooktarri dhufee na ilaalee jira jechuudha. Kanaaf sammuun xiqqoo na qubateera jechuudha. Ani hin beeku. Gatanii san yeroo nutti tuqu waan gaa jiru natti fakkaata jechuudha. to lay in a room and do nothing. Here's your 10 grand. What's the item? Kun doolaarri kan kee 10,000 irraa jechuudha. Oo kan foon gaarii fudhadhu. Oo isa fudhadhe borraa maal taphachuu dandeessu. Oo dubbi keessan wanti kun salphaa jechuu dandeessu mana teessanii. Garuu bakka kanatti gaafa hin buune kana murteessuu hin dandeessan jechuudha. Mana kanatti natti cufamee guyyaa kana hundumaa gaafan turu wanta baay'ee keessan seene jechuudha. Sammuun baay'ee na dhukkuba. Kanaaf akka laaltan salphaa miti dorgomni. Just existing in the hot tub. The item he's getting rid of Har'a is the hot tub. akka fudhannuuf wanni nu gaafate meeshaa shawariitti fudhanii nu jechuudha. Oo ati salphisa fuudhuu qabda dhufeetan jira. Meeshaa tokko fudhachuuf kan hundaa fakkeessuun gaariidha. Barbaachisaadha. Wouldn't it just be easier to drain and disassemble the hot tub in the room? Wouldn't it be easier to worry about yourself? That's fair. I think I can ram the Amma kana yeroo itti muruu hin qabu jechuudha. Oh no.
Kanaafuu dal jedheetumaan oofasina jechuudha. Jiimii dhugaa dubbachuuf kun hojii maraataadha. Excitement I've had the whole time I've been And here. it's actually very entertaining. Just watching him being an idiot. Oh, stop, stop, stop! Kun caccabse mana. Oh no, I'm getting the rug pulled on me. What is going on? Oh God. Oh God. Okay. Oh! He made it! Oh! Oh! How is this? Lafa tassaafte. Am I going through the floor? You're about to. Oh my God! Get it out! Go! Dolata kana naaf baasa. Mana koo na jalaa cabsaa On the floor! jirti. He got it! He actually got it out! Oh, yeah. Oh! And that concludes Chris. Akkuma laalta wanti ammoo jettan kiriisii maraataa akka ta'e agarsiisuuf jechaadha. Dorgommii kana gaafa jalqabnu manni kana fakkaata ammoo kana fakkaata jechuudha. Ilaalaa bakkee kana. I mean, Bakka konistiraakshiniitti hojjetan waan an jiraadhu fakkaata. you give me the stars. Kookaboota na agarsiisa. Lights on. Ibsa. Joosh. What up, Josh? Eessa jirta? I'm up here, Jim. Asan jira. As gubbaan jira slaab. What item? Dolaarri kuma qoonii kee irraa kunooti. Meeshaa kan fudhattu. Jimmy, can you let Irraa kan fudhattu. Teebilii puuliitii taphatasani. Bakkee kana turuun barbaadu kana caala. Too rich. Kanaaf maaliif addaan kutteen baanere? Dureessa taarteertaa miti? Speaking of love, I talked to your girlfriend and she Xiqqootti said dabaluun barbaada jechuudha. Mana kanaan booda wanti jiru hundumtuu baay'ee natti naawwataara. Ala ba'uun barbaada. I miss everything. Lakkoofsisee. Lakkoofsisee. Kaameeraa cabse. what are you getting rid of? Maalan fudhadhaara. Baaskeetboolii fudhadhu. Bakka nagaan jedhin. Exciting part of my Amma sa'aatii baay'ee nama jibbisiisu irra geenyerra jechuudha. Dorgommii meeshaa koomdumaa fudhachaa jirudha. Amma meeshaan si dhafe gitaarii kanaa fi algaa kana jechuudha. Dolaara 230. Amma meeshaa koomdumaa ergan kenne the whole bed. amma kan kennuu danda'u Guitar, and now I need to. argaa kana jechuudha. Hirriba koo aarsaa kaffaluun qaba. That's it. That's the last Gitaarri straw. cabee Just baay'ee broke nama the marga. string on the one Algaa kennuufan tureeyyuu keeping me in garuu sync. gitaarri egaa cabee I can't even sirriitti talk. caccabsitan kennaaf jechuudha. Woo! Oh, that felt good. Amma waan baay'eedhas nama iyyuutu natti dhaga'ama. Maali akummoo? Maal? What? Is this a Checkii check? $100,000? $100,000? Woo! Let's go! What's up, Josh? Joosh nagaadha. Laalaa wantan argadhe. Why'd you smash? Maaliif gitaara cabsite? My item. Baay'ee nama ajaa'iba. Guyyaa koon keessatti waan an argadhu guyyaa tokko argadhe. Jimmy, it's Jimmy. time. Go get Sa'aatiin ammaadha jechuudha. Get your girlfriend? Amma addaan kutuu barbaadda. Eeyyeen ammaan tan addaan kutuun barbaada. Dhugaa keetii eeyyeen parsantii 100 dhugaa kiyya addaan kutu. Dolaara 300 fi 50 hojjedheen jira nagaa jechuudha. Nagaa kun I'm leaving. Enjoy akka the last barbaadde. few moments before you. Oh my God. Will you marry me? Yeah. Kan dabalataa maatiin koomduutu gara koo dhufanidha. Hojiin nu hojjennu isinitti tolu, subscribe gochuun nu wajjin ta'a. Galatoomaa.